Biiroon misooma qabeenya bishaanii fi Inerjii Oromiyaa dhimma misooma bishaanii qulqullina naannoo fi dhuunfaa irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti marii gaggeesseera. Hoogganaan Biiroo misooma qabeenya bishaanii fi Inerjii Oromiyaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan akka nutti himanitti marii kanarratti dhimmoonni gurguddoo lama ka'anii irratti mari'atameera. Isaanis dhaabbilee miti mootummaa dhimma bishaanii fi qulqullina naannoo irratti hojjetan bakka muraasa hojjechuu fi waan xiqqoo irratti hirkachuudha jedhan. Baay'een isaanii kun soft skillatti xiyyeeffatu. Soft jechuun leenjii kennuu waanuma gaggabaabaa waan xiqqoo kana raawwachuudhaan qarshii ammanatu mobilaayizii ta'ee qarshii amma deeggarree biyya kana deeggarree Oromiyaa deeggarree bishaan deeggarree kan jedhu jechuudha. Qabatamaan uummata bira geeraa hojjette kun gaaffiidha. Inni lammaffaan immoo intarestii mataa isaanii iyyuu qabu. Fakkeenyaaf godina akkasii malee godina kana hin deemu kan jedhu jechuudha. Kun maal fidaa ture? Overlaappii fidaa ture. Sun overlaappii akka itti furan kan karoorfanna qabna kan isaan karoorsan qabu kan ta'uu qabu iddoo isaan jiranitti iddootti qabatamaatti fidaatti nuti karoorfachuu qabnu. Lafa karoorfanne immoo iddoo biraa san deemuu qabu gaaffii kanallee deeggaruu danda'u qabu jechuudha. Kuni qaawwaa guddaa lama jennee kan ilaalluuf. Kanaaf amma booda rakkoo kana furuuf hojiin hojjetamu hundi qindoominaan akka hojjetamu himaniiru. Dhimmoota kanaan dura harcaa turan sana sirreeffachuu keessumaatii karoora gaafa baafatan biiroo keenya wajjin ta'anii piroojeektii gaafa filan godina gaafa filan aanaa gaafa filan irratti walii barbaachisaa. Inni lammaffaan immoo hojii dhumtu hojjetamu mataansaa leenjii qofa otoo hin taane yookaan soft kompoonentii qofa otoo hin taane akkaataatti uummata keenya bishaan qaqqabsiisan bishaan boollaa qotuu danda'u elektiroomekaanikaalii kan akka paampii jenereetaraa ujummoo kana wal qabatu raawwachuu danda'u hojii ijaarsaatti akka isaan hirmaatan raawwachuudha. Sadaffaan immoo iftoomina uumuudha. Hirmaattonni marichaa dubbisnee tokko tokkos rakkooleen kaan kun dhugaa ta'uu ibsanii ka'umsi rakkoo kanaa keessaa tokko mari'achuu dhabuudha. Kanaaf mariin akkanaa kun cimeetti fufnaan rakkinoonni jiran ni furamu jedhaniiru. Qabatamatti rakkoon kun ni jira. Bakkee tokkotti konsantreet ta'uun ni jira. Inni ijoo hedduun bakkee rakkinni uummata hamaan jirutti xiqqaachuun kun ni mul'ata kan solbu ta'uu qabu. Egaa yeroo baay'ee fedhii doonaroota irraan ka'uu ni danda'a. Lammaffaa immoo walitti dhufanii hojjechuu dhabuurraa ni madda jedhee tanan yaada. Calqaba inni ijoon tokko hoggaa hojii calqabu mariidhaan calqabuu qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin hojjechuu qabu. Oromiyaa keessatti ni hojjeta yoo ta'e niidii fudhachuutu isarraa eegama. Godina kam rakkoon hamaan akka jiru kana fudhataniitu hin hojjetan yoo ta'e mariidhaan calqaba yoo ta'e fedhii uummataatirraa ka'ameetu hojjetama yoo ta'e bakkee rakkoo guddaan jiru kana qaqqabuun ni danda'ama jedhee tanan yaadama. Horiin immoo hojii kanaaf argatus fedhiin warra horii kana kennuutis kun baay'ee murteessaa fakkaata. Haa ta'u malee garuu waliin gahuudhaa fi mootummaadhaan walitti dhufanii mari'atanii kamtu dursuu qaba waan jedhu irratti yoo walii galanii baay'ee salphaadha jedhanii yaadan. Mariin akkanaa kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif walitti dhiyaatanii yoo mari'atanii rakkina kana hiikuu danda'an jechuudha. Rakkinni hin argitaa malli santii kana immoo maali kan jedhu walii galtee haala saniin baay'ee walitti dhufnee rakkina kana hiiknee asii ol hojjechuu dandeenya jedhee yaadan baay'ee barbaachisaadha walitti dhufuun. Sadarkaa itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Dr. Girmaa Amanteen mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa 10 keessatti uwwisa bishaan dhugaatii qulqulluu 94% ga'uuf karoorfatee jiru kana milkeessuuf dhaabbilee deeggartoota waliin hojjechuuf qophii ta'uusaa dubbataniiru. Walitti qindeessuudhaan bajeta walitti qindeessuudhaan hojii walitti qindeessuudhaan karoora Oromiyaan waggaa 10 booda waliin gahiinsa bishaanii parsantii 94 ga'uudhaaf karoorfanne kana qooda fudhattoota kanas hirmaachifnee galmaan ga'uu dandeenya.